Shalom media irratti kan argamtan hunda keessaniif nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jataa Wangeelaa Goseen jedhama. Egaa deebinee carraa argachuu kootiin waaqayyoon nan galateeffadhaa taansuudhaan har'a ammoo mata duree gammachuu qabaadhu jedhuun macaafaa tokko wal wajjin ilaalla. Sagalee kan argatu akkuma dubbisetti wal wajjin kan mataa keenya qabannee ulfinna waaqayyootiif akkas jedha gara warra Filiphisiisii boqonnaa tokko lakkoofsa 3 ani Phaawulos yeroo isin yaadadhu hundumatti waaqayyoo koo nan galateeffadhaa jedha. Yeroo isin yaadadhu hundumatti waaqayyoo koo nan galateeffadhaa jedha. Wal wajjin taanee galateeffanna. Waaqayyo gooftaa waaqaaf lafaa, waaqayyo gooftaa uumaa waaqaaf lafaa taate isa jiraattee nu jiraachiftu isa durii isa Abrahaam isa Yaaqoob isa abboota keenya isa kaleessa turte isa har'as jirtu isa darbitee jiraatu si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo gooftaa amma haalaaf lafa jiratti warroonni Shaaloom miidiyaa jalatti argaman hundi isaaniitu lafa jiratti waaqayyo gooftaa harki kee ayyaanni kee barruun kee baatee nama ni fanne hunduma keenya wajjin akka ta'u tola jaalala kee haa ta'u. Ammanis afoo saba kee gidduun dhaabbadheera waaqayyo gooftaa garbicha kee mucaa kan akka na gargaartu tola jaalala kee haa ta'u. Sakkana kan ceem'an kan nu lolan hafuuronni hamaan maqaa Yesuusiin lafa jiranitti haa warra kutaman. Waaqayyo irreen moo'ichaa kee harki moo'ichaa kee harki olaanaan kee gidduu keenyatti haa mul'atu maqaa Yesuusiitiin ameen. Egaa har'a ammoo daqiiqaa muraasa wal wajjin dubbii waaqayyoo iddoo kana ilaalla. Phaawulos gaafa dubbatu warra Filiphisiisitti gaafa dubbatee jiru dubbii kana akkas jedha. Yeroo waa'ee keessa yaadadhu jedha. Phaawulos barreessaan macaafa kanaa Phaawulos akka ta'e dubbatu ogeeyyonni isa iddootti barreesse immoo mana hidhaa keessatti taa'eetiin qabameetiin utuu jiru barreesse warra Filiphisiisitti waldaa amantootaaf kiristaanotaaf yookaan duukaa buutota bartoota Yesuus kan ta'aniif hin barreesse. Akkas jedhe ani Phaawulos jedhe yeroo isin yaadadhu hundumatti waaqayyoo koo nan galateeffadhaa jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gammachuu qabaadhu jedheen jalqabeera. Phaawulos iddoon jiru gammachiisu. Hidhaa jira. Mana hidhaa jira. Manni hidhaa nama gammachiisu. Manni hidhaa nama gammachiisu. Jireenyi nama gammachiisu. Wangeelli garuu Yesuus nama gammachiisa. Halleluyaa. Yesuus nama gammachiisa. Wangeelli nama gammachiisa. Kanaaf Phaawulos akkas jedhaa ture. Waa'ee keessa yoo yaadadhu akka inni itti waaqeffattan akka isin Kiristoos duukaa buutan waa'ee kana yoo yaadadhu maal ta'a nan galateeffadhaa jedhe. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Boloota galateeffadhaa. Haalaan hin qabaminaa galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroodhuma an kadhata kootti hundumaa keessatti yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadhaa jedha. Gammachuudhaan. Haalli nama gammachiisu, jireenyi lafaa nama gammachiisu, biyyi lafaa nama gammachiisu, rakkinni wantoonni jiru nama gammachiisu. Barri keenya kun amma yeroon kun nama gammachiisu. Garuu kiristaanonni amantoonni warri Kiristoos duukaa buunu waaqayyotti gammaduu qabna. Kanaaf gammachuu qabaadhaa. Lafa hidhaa keessatti iddoo qabametti waa'ee paastirii tokko, waa'ee tajaajilaa tokko, waa'ee wangeelaa tokko, waa'ee miseensa tokko, waa'ee nama amane tokko yeroo ilaalu Phaawulos in gammada, keessa isaattu gammada. Waliif galateeffachuu, waliif kadhachuu isaa nu agarsiisa iddoo kanarratti. Waaqayyoof galanni guddaan tokko haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Wanta baay'ee dubbata. Baay'inni macaafa kanaa baay'inni boqonnaa 4 qaba of keessaa. Filiphos boqonnaa 4 qaba. Boqonnaa tokko irratti isa kana dubbate. Boqonnaa tokko irratti isa kana akka wal yaadan, akka galateeffan, nagaan ani isiniif kennu, dubbiin ani isin jedhu biraati, wanti ergaan ani isiniif qabu jedhu. Phaawulos hidhaa keessa taa'ee, mana hidhaa keessa taa'ee hidhameetu jiru wanti inni yaadu. Yaaddoon isaa tokko guddaan waa'ee wangeelaati. Yaada. Kiristaanotaaf, amantootaaf yaada. Yoo dhaga'uun galateeffata. Boleessi koo qebensa akkas ta'e ragaaf jedhee dhaga'een galateeffata. Tajaajila cimee ragaafa jedhuun galateeffata. Kanaaf biloota amantoonni jiru
waa'ee biyya keenya waa'ee kiristaanota jiraatanii maa ta'u galateeffachuu qabna Waaqayyoon. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gammachuudhaan hin gammada. Iddoon jiru gammachiisu, haalli jireenyaa gammachiisu. Isa kana duwwaa miti Phaawulos boqonnaa tokko irra kan dubbatee boqonnaa lama irrattis boqonnaa sadii boqonnaa afur irratti wantoota baay'eedhaan hin gorsa warra Filiphos keessa jiran. Isa kaleessa darbe dhiisee jedha. Rakkinna kaleessa yaadachuu dhiisee isa amma keessa jiru yaadachuu dhiisee maalan godhaa waa'ee keessa yoo yaadu nan gammada. Waa'ee keessa yoo dhudhumu nan galateeffadha Waaqayyo Abbaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesus Kiristoos gooftaan. Inni biraa lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesus deebi'ee dhufutti fiixaan akka baasu nan amanadha jedha. Waaqayyo ijoollee isaa waame, amantoota waame keessatti hojii gaarii jalqabeera. Hojii gaariis qaba. Halleluyaa. Hojii gaarii kan nu keessatti jalqabe, kan nu faana jalqabe, kan nu wajjin jalqabe kana in xumura. Galmaan ga'a. Deemi jedhee nu biraan dhaabbatu. Hojii gaariidha. Wangeelli hojii gaariidha. Hojii jiran keessaa hojiin gaarii wangeela. Wangeela. Haleluuyaa. Wangeela. Dhiphina nama irraanfachiisa. Dheebuu nama irraanfachiisa. Beela nama irraanfachiisa. Phaawulos mana hidhaa keessa gaafa warra Filiphos isa kana barreessu hidhaan hidhame itti laakamne yoo ba'in akkam ta'inna laata yaada sani qabu yaaddoo sani qabu yaaddoon isaa ani hidhame wangeelli deemaa jira laata jedha. Wangeelli hojjetamaa jira. Wangeelli labsamaa jira. Wangeelli miila godhatee deemaa jira. Gara fuulduratti deemaa jira yoo dhagahu gammada. Waldaa tokkoof gammaduu qaba. Tajaajilaata argame tokkoof, tajaajila waamame tokkoof, qulqulloota nama amane tokkoof gammaduu qabna, galateeffachuu qabna. Kanaaf akkas jira gammachuu qabaadhaa. Rakkinnaa miti, dhiphinnaa miti, yaaddoo har'aa miti, beelaa miti, gammachuu qabaadhaa. Jedha Phaawulos. Gorsa Phaawulos mana hidhaa taa'ee warra Filiphositti erguu keessaa tokko maal qabaadhaa? Gammachuu qabaadhaa jedha. Gammachuudhaan nan kadhadha. Galateeffadha. Kanaaf yeroo gammaddee kadhattu bu'a qabeessa taata. Yeroo gammadaatiin gammachuudhaan kadhattu bu'a qabeessa. Akkasuma immoo hojiin hojjettu wal sii qixxaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos Yesuus gooftaa. Lakkoofsa 11 yoo ilaallu ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelumatti irraa argamuun guutamuun ulfinna Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jiru jedha. Lakkoofsa 9 irraa jaalala keessan ogummaa qabaachuutti dubbii garagaraa gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadhaa jedha. Phaawulos mana hidhaa taa'ee warra Filiphositti kan inni kadhatu tokko jaalalli keessan ogummaan qabaachuuttis dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Hin geenye bira ga'utti akka jabaadhu nan kadhadha. Argutti bira ga'utti akka kadhabadhu nan kadhadha jedha Phaawulos. Ogummatti cimtee akka ittiin deemtu, ogummatti caaltee akka argamtu maalan godha nan kadhadha. Gammachuudhaan gururiyaatu hin taane, kunkumaatu hin taane, aareetu hin taane, lolaanutu hin taane galateeffachaa gammachuudhaan. Rakkina dhufus gammachuudhaan. Wantoota dhufuun gammachuudhaan. Amantoota jechuun isa kana. Kanaaf gammachuu qabaadha. Wanta gootutti gummii gururii isaatu hin taane gammachuu qabaadha. Dure jedhuun jalqabee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada koo keessatti Waaqayyoon galateeffadha jedha. Waan ta'eef waan lafa kana irratti jiruuf hojii hojjete hojii bal'aa kanaaf hojii gaarii kanaaf gaarummaa Waaqayyo nuuf godhe kanaaf gargaarsa Waaqayyo nuuf godhe kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha jedha. Warra Filiphosiis akkas jedhee gorsa Phaawulos.
ogummaatti jaalalatti cimaniitiin maal akka ta'an akka deeman jaalalatti ogummaatti qabaachuutti dubbii gargar baasnee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha itti caalaatiin maqaa Yesuusin afurirra caalaa afuri caalmaa siif kennu kan si caalchisu ogummaa jaalala guddaas afuri sun ganama kana maqaa Yesuus haa argatu. Halleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftanii akka qortanii guyyaa dhufu Kiristoosit maqaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti jedha. Kadhaan inni kadhatu obbolootaaf kadhatu gammachuudhaan waan lafa sana irratti hojjetamaa jiru, waan wangeela hojjetamaa jiru, lallabamaa jiru, faarfataa jiru. Kanneen yoo dhaga'u in gammada achi boodan galateeffata. Gammadi warri waamamtan ergaa qaba amantoonni harki Waaqayyoo isin argata gammada. Rakkinna keessatu jirtu gammadi. Utuu lolamtuu gammadi. Utuu aratamtuu gammadi. Utuu siin mijantiniyyuu gammadi. Sababbiin isaa gammachuu keessa in galateeffatta. Ati in galateeffatta Waaqayyoo walgeedina keen bittinsa. Halleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Maqaan Waaqayyoo gooftaa haa eebbifamu. Lakkoofsa 27 akkas jedha. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhataa jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokko iddoo tokko keessatti utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufee akkasitti isin argu yoo dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedhaa jedha. Waan inni irraa barbaadu yerootti immoo argina. Dhaga'eera waa'ee isaanii yaada, waa'ee isaanii kadhata, waa'ee isaanii innaa yaadatu maal godha hin galateeffata, waa'ee isaanii yeroo dhaga'u hin gammada. Haleluuyaa. Waa'ee warra Filiphos, waldaa Filiphos, amantoota Filiphos yoo dhaga'u yeroo dhaga'utti Phaawulos tokko maal godha in yaada, yaadachuu isaarraa kan ka'e in gammada. Gammachuudha kan in galateeffata. Kanarra deebi'ee ciniinnaa kan godhu maal ta'a? Kan kaleerra caalaatti argama. Jaalalaan, ogummaan, cimaatti, caalaatti argama. Lakkoofsa 6 irratti immoo hojii gaarii Waaqayyo isin keessatti jalqabe kana hamma fiixa ba'utti, amma galma ga'utti, amma raawwatamutti Waaqayyo si jalqabsiisee maal hin ta'u hin dhaabu. Ergaa siif qabu dhaggeeffadhu. Warroonni Shaaloom miidiyaa keessatti dhaggeeffatan hunda keessaniif ganama kanaan ergaan qaba. Waaqayyo boqonnaa si keessatti jalqabe, mul'ata gaarii si keessatti jalqabe, faarfannaa gaarii si keessatti jalqabe, lallaba gaarii si keessatti jalqabe, raajii gaarii si keessatti jalqabe, utuu galmaan hin ga'in siif hin hafu. Haleluuyaa. Rabajaanii moosa venta, pirajaa lafaatii kiraadaas taardiyaa. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf isa si keessatti jalqabe kana. Mul'ata gaarii si keessatti biqilche, ergaa gaarii si keessatti biqilchen utuu galmaan hin ga'in maal hin ta'u hin hafu. Haleluuyaa. Utuu galmaan hin ga'in maal hin ta'u hin hafu. Deebi'ee gaafa dhufu amma garuu jedha akka warra wangeela Kiristoos fudhataniit jiraachuu ta'utti akkatti jiraataniin barsiisa. Warra Filiphos ofii immoo iddoo mana hidhaa jira, ofii qabamee jira, ofii arretamaa jira, ofii lolamaa jira. Wangeela lafa buusuu hin dandeenye. Wangeela kana rakkinni lafa nun buusisis, wangeela kana ari'atamuun lafa nun buusisis, wangeela kana dhibeen, beelli, daarri lafa nun buusisu. Phaawulos wangeela kana mana hidhaa taa'ee warra Filiphos gaafa lallabuun argina. Haleluuyaa. Akkas jedhe gaafa deebi'ee isin dhufee isin argutti immoo yoo dhufu iyyuu dhabaadhee iyyuu jedha. Jabaadhaa dhaabbadhaa jedhee yeroo gorsun argina. Jabaadhaa dhaabbadhaa. Dhaabbachuu barbaachisa. Bara kana keessatti
cimnee dhaabbachuu barbaachisa. Wangeelaan dhaabbachuu barbaachisa. Ayyaana waaqayyootiin dhaabbachuu barbaachisa. Dibata qabnuun mul'ata qabnuun dhaabbachuu nu barbaachisa. Raafamuu miti olola diinaatiin fudhatamuu hin qabnu maal ta'uu qabna dhaabbachuu barbaachisa. Akka dhaabbannu waaqayyo nu gargaaru wajjin hin kadhanna. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa karaa sagalee waan nuti dubbatteef ogummatti jaalalatti caalaa waan jetteef waaqayyo gooftaa gammachuu qabaadhaa waan nuun jetteef gammachuun immoo baay'ee barbaachisa. Gammachuu qabaannee gammadaa akka jiran rakkoo keessatti kiristaanonni amantoonni gammadu rakkina dhufu keessatti wanta jiru keessatti kiristaanonni kan gaddaan guddamatu hin gammadu gammachuu san humni nama gammachiisu ayyaanni gammachuu keessa namaatti guutu maqaa Yesuusiitiin waaqayyo gooftaa amma warra ta'anii dhageeffatan warra sagalee kana dhageeffachuutti jira warra miidiyaa kana hordofaa jira hunduma isaaniitti iyyuu waaqayyo gooftaa ayyaanni kee akka isaaniif kennamu tola jaalala kee haa ta'u. waaqayyo gooftaa karaa sagalee kee waan nuti dubbatteef ulfaadhu. Ani nama dadhabaas waan nu gargaarteef isa dhaggeeffanne kanatti akka cimnee dhaabbanne nu gargaaru. Ogummaan caalu jaalalli caalu harki kee harki hubannoota namaaf kennu tokko tokko kennaaf haa kennamu. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa yaadadhu naannaa keenya Oromiyaa yaadadhu nagaan kee dachee lafaaf qilleensa keenyaaf haa ta'u. Sochiin waaqayyo gooftaa haalonni gargaraa kun amma seenaa tasgabbaan nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Shalom na eebbifama yaani waaqayyo si wajjin haa ta'u.